Seenaa waloo qabsoo Baalee irraa Guraandaa hanga Muhammad Gadaa Qaalluu. Baalee lafa qofa osoo hin taane teessoo sirna gadaa, eenyummaa, oromummaa fi qabsoo bilisummaa turte. Seenaa qabsoo Baalee hubachuuf seenaa Muhammad Gadaa Qaalluu qofa ilaaluun gahaa miti. Inni fincilan jalqabne garuu qabsoo dheeraa dhaloota hedduu itti fufeerraa dhaalate. Bu'uura qabsoo sirna gadaa fi Baalee durii Muhammad Gadaa Qaalluu maqaa dhalootaan Gadaa teessoo Oromoo Arsii Damee Mandoo gosa Raayiturraa dhalate. Abbaan isaa teessoo Luugoo Qaalluu Arsii ture. Kanaaf Muhammad Gadaa Qaalluu qabsaa tasaa osoo hin taane ilma sirna gadaa, ilma Qaalluu, ilma seeraa Odaa roobaa ture. Akka seera gadaa Arsii irraa tumametti dalloo bunaa teessoo Qaalluu Gadaa Arsii turte. Kun Baalee sirna mootummaa alagaan dura seeraan of bulchaa akka turte ifatti mul'isa. Weerara naftanyaa fi qabsoo Guraandaa kan bara 1891 irraa hanga 1892 bara 1891tti humni Minilik kan Asfaw Dargeen durfamu meeshaa ammayyaa qabatee Guraandaa qarree laga Waabee irratti uummata Baalee weerare. Kun yeroo jalqabaaf sirni naftanyaa lafa Baalee seenuu yerootti yaale ture. Haa ta'u malee bosonni Baalee kan akka Jaawwii, Hawwatuu fi Raayyaa jabeenyaan dura dhaabbatan. Gootonni akka Molee Aagaa fi Shuutii Elamoo seenaa kana keessatti maqaa isaanii galmeessisan. Qabsoo diddaa gabrummaa bara 1904 kan Diimaa Harreen hoogganame. Weerara boodallee Baalee gabrummaa hin fudhan. Bara 1904tti Diimaan dhaadannoo sirna naftanyaa hin gabbarru jedhuun qabsoo hooggane. Inni hiriyoota isaa akka Teechoo Qamalee, Isaaq Duubee Dalloo, Daadhii Hulluuqaa, Abdullaahii Boruu wajjin aanaa Raayituu bakka Calcallii jedhamutti wareegamanii jiru. Qabsoon isaanii bu'uura qabsoo itti aanu ta'e. Daadhiin Tarree jalqaba lola qawwee Baalee, Diimaa booda Daadhiin Tarree qabsoo itti fufsiise. Lola Calcallitti qawwee naftanyaa irraa booji'uu danda'uun itti deebise. Kun yeroo jalqabaaf Oromoonni Baalee qawween yeroo lolatti jalqaban ture. Daadhiin Tarree madaa'ee aanaa Ginniiritti boqotee achitti awwaalame. Garuu qabsoon hin dhaabbanne. Qabsoo Kulubaa jecha hiikaan isaa kun luba. Qabsoo Waloo kana booda qabsoon Kulubaa jedhamu eegale. Kaayyoon isaa naftanyaa ariinee seera aadaa abbootii keenyaatiin of bulchuu. Qabsoo kana Nuhoo Daadhiitu hooggane. Namoota akka Haaji Abubakar Dargaa, Haaji Adam Saaddoo, Nyaazmaach Huseen Maammee Adii, Abbaa Galataa Hamiidaa fi Tawraarii Bu'ii Falamaa fa'aa wajjin ture fi kanneen biroo amantii fi gosaan adda adda ta'an walitti fide. Kun qabsoon Baalee amantii osoo hin taane oromummaa irratti hundaa'ee akka ture agarsiisa. Qabsoo bosonaa bara 1920mootaa Abbaa Shaaqoo, Cirrii Jaarraa, Muhammad Gadaa Qaalluu bara 1920moota keessa qabsoon gara lolaa qindaa'aa bosona Dalloo fi Harannaa ce'ee qabsaa'onni akka Abbaa Shaaqoo, Cirrii Jaarraa Habbisuu, Abbaa Koloneel Aliyyii Cirrii jechuudha. Muhammad Gadaa Qaalluu qabsoo kana waliin ta'uun hoogganan. Abbaa Shaaqoon dhaadannoo hin gabroomnu jedhuun aanaa Dalloo hanga Barbareetti qabsoo gaggeesse. Bara 1933tti humni Cirrii Jaarraa qindeesse laga Walmal bakka Malkaa Amaanaa jedhamutti injifannoo guddaa gonfate. Muhammad Gadaa Qaalluu qabsoo dhalootaa hedduu xumure. Qabsoon Muhammad Gadaa Qaalluun hin jalqabne garuu qabsoo Guraandaa irraa ka'ee Diimaan fa'aa, Daadhiin Tarree fa'aa,
kuluba abbaa shaaqoo fi cirrii jaarraa keessa darbuun gara isaa dhufe. Bara 1943tti akkuma ani dura sirratti qindeesse humna nama 60 hanga 70 waraana ijaaree malkaa roqaa kan maqaa malkaa Amaaraa jedhamutti jijjiirame irratti loltoota mootummaa rukute. Mootummaa Hayila Sillaasee dura dhaabbate. Garuu mootummaan injifannoo kana hin obsine. Muhammad Gadaa Qaaluu dirree irreessaa fi jaarsoliin Baalee mana hidhaa Goobbaa kan Gannaal jedhamutti hidhaman. Waggaa 10 seeraan ala turan. Dhuma irratti fannifamanii ajjeefaman. Qabriin isaanii hin beekamu. Seenaan isaanii garuu hin duune. Seenaa Baalee jechuun seenaa finxaalessummaatii miti. Seenaa amantii tokkooti miti. Seenaa nama tokkoo qofaa miti. Seenaa qabsoo waloo uummata Oromoo kan sirna Gadaa irraa dhalate kan Muhammad Gadaa Qaaluu fa'a bira ga'eedha.